Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuuraa oduu gaggabaaboo galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Walga'iin jalqabaa Komishinii Ministeerota Itiyoo Somaaliyaa Moqaadishootti gaggeeffame. Walga'icha irratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ummatoota obbolaa biyyoota lameenii kan fayyadan dameewwan walta'iinsaa bal'isuun yeroon carraalee jiran keessaa sakattaanu amma jechuun dubbataniiru. Walga'iin Komishinii Ministeerotaa biyyoota lameenii kun irra jireessaan dhimmoota siyaasaa fi nageenya irratti kan xiyyeeffate ta'uunis ibsameera. Baankiin Gadaa fi Waldaan Hojii Gamtaa Qusannaa fi Liqii hojjettoota OBN waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Baankiin Gadaa yookaan baankiin dhaloota haaraa dhaloota hammaan duudhaa ganamaan mogga'ee dhufee hanqina maallaqaa waldaaleen hojii gamtaa qaban furuun rakkoo miseensota isaanii furanii addunyaa ammayyaa waliin akka tarkaanfataniif hojjetaa kan jiran pirezidaantiin itti aanaa baankichaa obbo Isheetuu Dheeressaan dubbatan. Durataa Korii hojii raawwachiiftuu Waldaa Hojii Gamtaa Qusannaa fi Liqii hojjettoota OBN obbo Biqilaa Mokonnin gama isaaniin waldaaleen hojii gamtaa maallaqa qusataniin cinatti harka bal'ifatanii hojjechuuf tumsa yeroo argatan iddoo guddaa ga'uu akka danda'an dubbataniiru. Waliigaltee kanaanis bakka hanqinni faayinaansii mudatetti baankichi liqii mijeessuu deeggarsa ogummaa fi leenjii irratti waliin hojjetas jedhameera. Qaamni lama guyyaa wareegamummaa Komishinii Poolisii Oromiyaatti mata duree Itoophiyaaf jecha aarsaa hunda nan kanfala jedhuun kabajamee ooleera. Itoophiyaan kan ijaaramtee fi birmadummaa ishee eegsifattee har'a geessee aarsaa ilmaan ishee kanfalanii kan jedhan hoogganaan itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Jeneraal Abbabaa Garasuudha. Itoophiyaa ijaaruu keessatti gaheen gootota Oromoo olaanaa ta'uu himanii Itoophiyaan kan ijaaramtee lafaa fi lafee Oromootiin ta'uu himaniiru. Oromoon dhiiga itti dhangalaasee lafee itti cabsee Itoophiyaa ijaaruus kaasaniiru. Guyyichi guyyaa gootonni aarsaa lubbuu fi qaamaa kanfaluun birmadummaa biyyaa eeganii asiin ga'anii fi fuuldurattis tiksanii itti fufsiisan ta'uu Komishinarri itti aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Abbabaa Laggasaan ibsu ragaan Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Guyyaan aarsaa akka biyyaalessaatti mata duree biyya wareegamaan ciccitee dhaabatte jedhuun kabajamee ooleera. Siitinaa Hajii dabalatasaa akka taanutti dhiyeessiti. Guyyaan har'aa jechuunis qaamni lama akka biyyaalessaatti guyyaa aarsaa jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u, kanumaan ol qabatee dhaabbileen nageenyaaf tasgabbii karaa kamiiniyyuu biyyaa fi uummata dursuun gootummaadhaan aarsaa kaffalaa jiraachuu deetaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa Maartaa Luwiijiin himan. Guyyaan aarsaa mata duree biyya wareegamaan ciccitee dhaabatte jedhuun mooraa raayyaa ittisa biyyaatti kabajamee kan oole yoo ta'u, sagantaa kabajaa kanarrattis ergaa kan dabarsan deetaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa Maartaa Luwiijiin seenaan gootota Itoophiyaa kan nutti mul'isu kabaja biyya eeguu fi biyya aarsaan itti fufsiisuudhaas jedhaniiru. Waraanni yeroo adda addaatti gaggeeffame gootummaa Itoophiyaanotaa kan mirkaneessu ta'uu eeruudhaan Itoophiyaanonni haala kamiin keessattiyyuu biyya isaaniitiif gootummaan aarsaa ta'uudhaan akka beekamanis kaasaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa nageenya uummataa fiduuf ibidda finxaaleeyyiin qabsiisan dhaamsaa fi aggaammii biyyaaf uummata irratti taasifamu qolachaa jiraachuu dabalanii kan himan deetaan ministeeraa biyya keessatti nageenyaa fi faayidaan biyyaalessaa eegsisuuf ijaarsi dhaabbilee nageenyaaf tasgabbii barbaachisaa ta'uusaas kaasaniiru. Damee kanaanis hojiin riifoormii hedduun hojjetamaa akka jiru haasaa isaanii irrattis ibsaniiru. Finxaaleeyyiin oduu sobaa babal'isuun maqaa dhaabbilee xureessuuf yaalii godhanis uummanni dhugaa jiru hubachuun gocha isaanii fashaleessaa jiraachuus haasaa isaanii irratti kaasaniiru. Kunis caalmaatti cimee akka itti fufuuf waamicha taasisaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Godinaalee fi aanaaleen yeroo naannoo Tigraay jalatti bulfamuuf fedhii akka hin qabne dubbatan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa waraana waggaa 2 gaggeeffame erga dhaabbatee booda rakkoo siyaasaa fi nageenyaa naannichaa ammaachaa dhufuu fi bahanii galuun qananii ta'uu ibsaniiru. Uummata idilee dhiisii qondaaltota eegumsa jala jiraniif illee haalli nageenyaa jiru kan amansiisu miti jechuunis dubbataniiru. Mootummaan naannichaa yeroof toora mootummaa fi paartii addaan baasuuf yaalii gochaa jiru kan farra hawwatu ta'etti fudhatame bulchiinsa isaa irratti qormaata ta'uu himan. Godinaalee fi aanaaleen bulchiinsa yeroo jalatti bulfamuuf fedhii hin qabnee fi kanarraa kan ka'e sochii bulchiinsaa gufachiisaan akka jiranis ibsaniiru. Itti dabaluunis qaamonni bulchiinsaa ramadamanii hojii bulchiinsa yeroo gufachiisuuf hojjetan akka jiran dubbataniiru. Manneen hidhaa mootummaan hin beeknes ni jira jechuun dubbatan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun gaggabaaboon galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadhaa.